yaadattanii fi beekamu yeroo darbe viidiyoo yeroo darbee keessatti mallattoolee yeroo ulfaa gara jalqabaa jedheetoo mallattoolee shawwayii isinitti meetan ture isumatti fufeetoo arrammoo isatti fufeetan isinitti maa jechuudha. Tokko amma shanii isinitti meen ture warri isa san hin argin deebitanii ilaaluu dandeessu. Arrammoo paartituu isaa qabannee dhufnee jirra. Kanaaf mallattoon jahaffaan dubartii takka garaatti afuu agarsiisu mallattoolee biraa wajjiniin dhukkubbii mataati. Dhukkubbiin mataarree yeroo tokko ni jiraata jechuudha. Gara jalqabaa yeroo dubartii san garaatti ishee hafu dhukkubbiin mataarree ni jiraata. Haa ta'uti garuu dhukkubbiin mataa kun mallattoo dhukkuba hedduu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo piraayimarii heedeek or sekondarii heedeek dhukkubbii biraa sababa biraa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu yoo mallattoo dura jenne kana wajjin mallattoo paartii waanii keessatti jenne sanii fi mallattoolee ammaan isinitti himuuf jiru kana wajjiniin yeroo jiraatu bowwuun mataatillee saama'uu agarsiistuu ulfaa ta'uu danda'a jechuudha. Agarsiistuu ulfaa ta'uu danda'a garuu nan ispeesifikiidha. Mallattoolee biraa wajjiniin malee jechuudha. Torbaffaa jijjiirama fedhii nyaataa. Dubartiin takka yeroo garaatti hafu fedhii nyaataa ishee ni jijjiirama. Karamitti jijjiiramaa tokko fedhii nyaataa ishee ni dabala. Akkuma beekamu ulfa gara jalqabaa keessatti reef orgaanoojeneesis yookaan immoo qaamni fitasiisanii reef kan ijaaramuu jalqabu waan ta'eef garmalee beela'uu dandeesse jechuudha dubartiin sun. Karaa biraatiin immoo jijjiirama akkamiitu jira fedhii nyaataa foolii nyaataa garaagaraa kana jibbuu ispeeshaalii nyaata foolii urgaa'uu qabu nyaata qibaatii qabu jibbuu garmalee jibbuu fi yoo fooliin nyaataa sunirree itti dhufe maaltu jiraataa ol cabsaa nausea and vomiting kutaa tokko keessatti isinitti himesan itti kaasuu danda'a jechuudha nyaatonni tokko. Kanaaf dubartiin takka haala baramaan taaneen yoo duraan waan akkasii otoo hin jiraatin yeroo dhiyoo asitti yeroo marsaan laguushii hafee yeroo dhiyoo asitti waan akkasii yoo jiraate fedhii nyaataa geeddaramuu haala baramaan taaneen dhibee biraatiin kan hin dhufne. Nyaatota tokko foolii nyaataa jibbuu maal kun yeroo jiraate inni kunillee agarsiistuu ulfaa ta'uu danda'a yookaan immoo dubartiin tun garaatti ishee hafee ta'uu danda'a jechuudha. Haa ta'uti garuu kunillee konfirmi gochuun hin danda'amu mallattoodha malee dhibbatti waan mallattoon kun jiraatuuf dubartiin kun ulfa jechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu maanni torbaffaan jijjiirama fedhii nyaataa irratti dhufu jechuudha. Inni biraa 8ffaan vajaayinaal discharge yookaan immoo dhangala'aan karaa qaama saalaa dubaraa ni dabala jechuudha. Dhangala'aan karaa qaama saalaa dubaraa ni jiraata. Egaa dhangala'aan karaa qaama saalaa dubaraa yeroo tokko ni jiraata. Akkasumas immoo dhibeedhaan illee ni jiraata. Dhibeedhaan illee dhangala'aan karaa qaama saalaa dubaraa ni jiraata. Yeroo ulfaa kanallee immoo ni jiraata. Jara kana lamaan addaan baasuun barbaachisaadha. Akkamitti adda baafnaa? Tokkoffaa bifaanii dhangala'aan karaa qaama saalaa bahu kan ulfaa agarsiisu kun bifti isaa halluu dhabeessaa haga gara adiititti deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf bifti isaa halluu dhabeessa yookaan adiidha. Inni biraa fooliin qabu. Inni biraa mallattoo biraan qabu. Garuu kana ta'uu nafee dhangala'aan kun kalarii amma jedhe kanarraa kan geeddarame qaama saalaa hooksisuu dhukkubbii maal yoo jiraate akkasumas immoo waan biraarree kan makatoo ta'e inni sun mallattoo dhukkubbiiti jechuudha. Mallattoo dhukkubbiiti. Dhangala'aan karaa qaama saalaa bahu kan ulfaa agarsiisu halluun qabu, fooliin qabu, halluu soo qabaate xinnoo gara adiitti fooliin qabu mallattoo biraa dabalataan hin qabu jechuudha. Just inni kun maaliif ta'a sababa istiroojiiniitiif hormoonota jira sanan keessaa sababa hormoonii istiroojiinii kanaa fi dhangala'aan karaa qaama saalaa dubaraa kun yeroo ulfaa ispeeshaalii ulfa gara jalqabaa ni jiraata jechuudha. Kanaaf yeroo tokko akka mallattoo ulfi uumamuutti illee haalli itti fudhatamu hin jira jechuudha. Kanaaf 8ffaan vajaayinaal dischargeedha jechuudha. 9ffaan jijjiirama amalaa. Dubartiin takka gaafa garaatti ishee hafu sababootuma hormoonitiif kunillee amalli ishee ni jijjiiramaa jechuudha. Amalli ishee kan duriirra ni jijjiiramaa. Amalli sunis akkam ta'a? Of jibbuu, nama wajjin walii galuu dhabuu, akkas dipireeshinii horachuu, riiba baay'isuu, wantoota akkasii kana kun hin jira jechuudha. Kun sababa hormoonitiif jecha kara jalqabaa amaloonni kun ni jiraatu jechuudha. Amaloonni kun dabalataan mallattoo biraati irratti ni jiraatu jechuudha. Mallattoo inni 9ffaan finniisa. Egaa finniisni dhukkubbiidha. Meedikaalii finniisni dhukkubbiidha. Haa ta'uti garuu yeroo tokko sababuma ammas jijjiirama hormooniiti ispeeshaalii sababa piroojestironiitiin ta'a jedha qorannoon garaagaraa akka agarsiisutti
Finniisni yeroo tokko tokko dubartii takka garaatti ishee hafuu ni agarsiisaa jedha. Sababa jijjiirama piroojistirooniin dhiiga dubartii sanii keessatti jiru dabaluuf jecha finniisni illee akka agarsiistuu dhukkubaatitti akka agarsiistuu ulfaatti ni fudhatamaa jedha. Haa ta'uti garuu wanti kun karaa biraatiin dhukkubbii dhalleedha. Garuu mallattoo biraa wajjiniin yoo jiraate fi mallattoon biraa hin jiraanne tarii akka agarsiistuu ulfaatitti fudhatamuu danda'a jedha qorannoon tokko tokko. Kanaaf mallattoo inni kurnaffaan maalidha? Finniisa. Finniisni dabaluu yookaan immoo handuraati irratti hammaatu jechuudha. Inni biraan yeroo tokko tokko akka foolii jijjiiramni foolii hammisuufuu dubartii sanii gadi bu'uu geeddaramuu wanti foolii qabu akka foolii hin qabne wantoonni akkas akkasii kunillee darbee ni jiraata. Kana malees immoo yeroo tokko tokko googni garaallee darbee ni jiraata jechuudha. Egaa kunniin mallattoolee yeroo ulfaa dubartoonni tokko arguu dandeessudha. Haa ta'uti garuu mallattooleen kunniin dhibbaan dhibbatti ulfaa agarsiisu jechuuti. Wanti beekamuu qabuu fi namni kamiyyuu dogoggoruu hin qabne mallattooleen kunniin waan mul'atan qofaaf dubartiin takka ulfa jechuun hin danda'amu. Mallattooleen kunniin mallattoolee dhukkubaarree ta'uu danda'u jechuudha. Mallattoolee dhukkubaarree ta'uu danda'u. Haa ta'uti garuu marsaa laguu hafe wajjiniin mallattooleen kunniin mallattoo agarsiistuu ulfaa ta'uu danda'u waan jedhu hubannoo isaa akka qabaattanii fi kanaaf egaa dubartiin mallattoolee kana argite takka kan ishiin godhuu qabdu tokkoffaa deemtee ulfa ishee ilaalamuudha. Dubartiin takka garaatti ishee hafee guyyaa 8-10 yookaan 9-10tiin booda ulfisuun fincaan irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Altiraasaawundii irratti ni tura. Fincaan irratti garuu guyyaa 8-10 booda yookaan 9-10 booda toora sanii booda fincaan irratti mul'achuu waan danda'uuf mallattoolee kana yoo argitee dubartiin sun of shakkaa jiraachuu deemtee ulfa ishee laalamtee ordoffiillee yoo barbaachise ordoffii jalqabuu qabdi jechuudha. Egaa har'aan kanumaan isinitti himuu dhufe I think waan baay'ee irraa bartu jedhee yaada viidiyoo guyyaa irraatirraa. Viidiyoo keenyas ni jaalattu jedhee yaada homaa shakkiin qaba akkasiin jaalattanii. Kanaaf ammas irra deebi'ee warra YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe godhuun godhin hin deemina. Akkasumas immoo viidiyoo keenya like godha, kommentii nu barreessa. Kana malees dabalataan yaala garaagaraa yoo barbaaddan kilinika giddugaleessaa wiirtutti nu argachuu dandeessu. Teessoon kilinika giddugaleessaa wiirtus as magaalaa Sabbataa aanaa Moglee naannoo dhaaba taaksii Finfinnee Duuban gara lixaatitti gamoo abbaa darbii 4 irratti argamna. Achitti illee qaaman dhuftanii nu haasofsiisuu ni dandeessu. Gaafii biraas yoo qabaattan kommentii jalatti nu barreessaa. Yeroo ta'anitti immoo qabanneetoo isinii dhumna. Fayyaa ta'aa. Fayyaa.